Ashamaa daawwattoota chaanaalii koo akkam jirtan odeeffannoowwan tokko tokkoon isinii qooda nu waliin turtanii odeeffannoowwan kan akka dhageettaniif akka hordoftaniifin kabajaan isin affeera turtii gaarii. Humni waloo nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa ibsa kaleessa galgala baasee miidiyaaleef ergeen ayyaanni cuuphaa karaa nagaatiin kabajamee xumuramuusaa mirkaneesseera. Ayyaanichi magaalaa Finfinnee dabalatee guutuu biyya keenyaatti duudhaa amantichaa eeguudhaan karaa nagaa fi milkaa'ina qabuun kabajamee akka xumuramedha humni waloo kan mirkaneesse. Abbootiin amantaa, bulchitoonni mana amantaa, qindeessitoonni ayyaanichaatii fi hirmaattonni ayyaanichaa qaamolee nageenyaa waliin tumsuu isaaniin ayyaanichi rakkoo nageenyaa tokko malee nagaan kabajamee xumurameera jedheera humni waloo ibsasaa kanaan. Ayyaanichi milkaa'inaan akka xumuramuuf qaamoleen nageenyaa, hooggantoonni fi miseensonni hordoffii teeknooloojiin deeggarame taasisuun qooda isaanii waan baaneefis galateeffateera. Milkaa'ina humna qilleensaa cimsuun dirqama itti fufiinsaan kennamu kutannoon baachuun murteessaa ta'uu ajajaan humna qilleensaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa himaniiru. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ergama dhaabbatichaa fi raawwii hojii irratti hooggantoota humna qilleensaa waliin mari'ataniiru. Humni qilleensaa yeroo ammaa xiyyaara waraanaa Maltirool Faayitar Su-30 jedhamuu fi xiyyaara namtolchee hidhachuun alatti gama ogummaa aviyeeshiniitiin ga'umsa olaanaa horachuus mirkaneessaniiru. Falmii biyyaalee guddatanii qormaataan biyyaaleen guddinarra jiran qabanii fi haala teessumaa fi siyaasaa naannoorraa kan ka'e walitti bu'insaa fi haalli walxaxaan jiraachuu akka danda'u himuudhaan haalota kanneen giddugaleessa taasifachuudhaan ga'umsa raayyaa cimsuun murteessaadha jedhaniiru. Hooggantoonni humna qilleensaa mariidhaan booda hidhannoowwan humni qilleensaa tibbana hidhatee daawwachuu isaanii odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaarraa argamee mul'iseera. Naannoowwan hawwatoo misoomsuun cinatti aadaa fi duudhaa uummataa beeksisuun hawwata tuuristii dabalataa akka ta'uuf hojjetamaa jira jedhaniiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis feestivaala guluffii fardaa naannoo Ikoo Turizimii Wancii Dandeetti qophaa'e irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiru. Dilbii qabeenya uumamaa dagatamee ture misoomsuudhaan beekamee turistoota hawwachuun dinagdee akka utubuuf ciminaan irratti hojjetamaa jira jedhaniiru wayitumaa akkana. Toora xiyyeeffannoo dinagdee guddisuuf qabaman 5 keessaa turizimiin isa tokko ta'uu eeruudhaan hojiileen waggoota muraasaan asitti eegalaman firii buusuu eegaluu himan. Akka fakkeenyaattis misooma ikooturizimii Wancii Dandii kaasaniiru. Kana malees iddoowwan hawwata turizimii naannichaa kunuunfachuudhaan sirnaan akka beekamaniif paarkiiwwan 24 daangessuu fi mandaroota ikooturizimii 18 haaraa adda baasuun irratti hojjetamaa akka jiru pirezidaantichi beeksisaniiru. Naannoowwan hawwatoo ta'an misoomsuun cinattis aadaa fi duudhaa uummataa beeksisuun hawwata tuuristii dabalataa akka ta'aniif hojjetamaa akka jiru dubbatan. Kanaafis naannoo ikooturizimii Wanciitti guluffiin fardaa qophaa'ee akeektuu ta'uu dubbatan. Feestivaalli guluffii fardaa kunis kaayyoo lama qaba: gootummaa Oromoo mul'isuu fi tuuristoota hawwachuudha jedhaniiru. Feestivaalli kun naannoo ikooturizimii Wancii Dandeetti misoomee dhiyeenya eebbifametti qophaa'uun iddoo dorgommii guluffii fardaa biyyarraa darbee kan addunyaa akka ta'uuf carraa guddaadha. Daran irratti hojjechuunis barbaachisaa akka ta'e dhaaman. Kanaafis qooda fudhattoonni kallattiin dhimmisaan ilaallatu cichoominaan hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru pirezidaanti Shimallis Abdiisaa. Olanas dorgommiin fiigichaa fi biskileettii naannoo ikooturizimii kanatti akka gaggeeffamu himan. Kunis naannicha daran hawwataa taasisuu fi beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa akka qabu dubbataniiru. Misooma eegalameerraayis wanti duubatti nu deebisu hin jiru. Kan eegalamanis ta'ee karoorfaman fiixaan baasuun hawwii misoomaa uummataa guutuudhaaf
akka hojjetamu mirkaneessaniiru. Kuni kana nutu jiru feestivaala guluffii fardaa naannoo Ikkoo Turizimii Wancii Dandeetti qophaa'e irratti sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu argamuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Oromoo fi fardi baroota hedduudhaaf hariiroo cimaa waliin qabu jedhan isaan haasawa dhageessisaniin yeroo gammachuu gaddaa fi gootummaatti keessattuu injifannoo Adwaa irratti galmaa'ee akka fakkeenyaatti eeraniiru. Fardi Oromoodhaaf hiriyaa dhugaa fi amanamaa ta'uusaas eeran haasawa dhageessisan kanaan. Oromoon fardaaf maqaa moggaasaa maqaa fardaaf kennee ofiifisitti waamamaa walumaa galatti fardi dhugaasaa eenyummaasaa mallattoo isaatis jedhaniiru haasaa dhageessisan kanaan. Kaayyoon feestivaalichaas seenaa fi aadaa keenya kaleessa dabe qajeelchuu fi sirreessuudha jedhaniiru obbo Abdul Hakiim. Kana malees ispoortii aadaa shaakaluu fi jabeessuun hundaa oolammoo turizimii cimsuun dhaloonni haaraan aadaa fi seenaasaa akka hin daganneef gargaaraa jedhaniiru. Egaa hordoftoota koo daawwattoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan kanneen biroos isiniifin dhiyeessa itti fufiin isaanii odeeffannoowwan ani guyyootti haala kanaan isin dhiyeessu namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'aniif sabskiraayib laayik akka gootaniifin isin yaadachiisaa. Yoo kana gootan hiriyoonni keessanis argachuu danda'u. Namoonni kanneen biroos haala salphaa ta'een hordofanii argatanii daawwachuu danda'u waan ta'eef kan akka gootaniifin isin yaadachiisaa. Nagaatti fayyaa ta'a.